Iimeela fayyadamtee sooshaal miidiyaa hedduu banatte yoo ta'e waa'een amma si agarsiisu kana dafii amma diileet keessaa godhi. Jalqaba irratti aappii iimeel keenya ni seenna. Sana booda isa loogoo gama gubbaarratti argamu ni cuqaastu. Akkasumas deemtanii manage your Google account ni filattu. Akkasumas achi deemtanii iddoo security ni filattu. Ammas gad deemnee isa sign in with Google account kan jiru kun akkuma agartan isa kana ni filanna. Amma yeroo gad deemnu akkuma agartan saayitiileen ani hin beeknee fi kan hin beeku hedduun as keessatti liinkiin Google wajjiseen guutumatti as keessa jira. Liinkiiwwan kun faayidaa takka hin qaban. Haakaroonni yeroo nama hatu deeman kanneen ni fayyadamu. Kana remove godhuudhaaf yookaan haquudhaaf irratti tuqxu san booda remove access ni gootu. Sana booda isa okay yoo ni tuqxu hunda isaanii haala kanaan keessaa irraa balleessitu kan beeytan yookaan kan ifii mazaggabattan malee. Barnoota dabalataaf ammoo follow